Yoo yaa shamaa kam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kana banaa gochuu hin dagatinaa. Ifa keessan jiraadha ifa jireenyi koo. Raajii Elsaayi fi Raajii Garboolee. Guyyaa tokko Raajii Garbooleen bara dargaggummaa isaanii wangeela tajaajilanii osoo miilaan lafa fagoo adeemaa jiranii dubartoota mi'a fardatti fe'anii gara manaatti adeemaniin walitti dhufan. Maaloo daandiin nuyi adeemnu baay'ee fagoodha waan ta'eef maaloo qarshii 20 boorsaa koo kana fardoo irra naaf kaa'aa. Irratti naaf qabaa jedheen dubartoonni kunis dargaggoo dhaaba bareedu kana arganii tole jechuun erga itti fe'anii fi booda qarshii 50 kaffalta jedhaniin innis deebisee lakki ani qarshii 20 qofaan qabaa yoo diddan immoo mi'a koo irraa naaf buusaa jedheen. Isaanis takka erga fagaatanii booda bosona guddaatti dhufan. Dubaroonni kunis walii galanii asiif achi erga ilaalanii Garboolee dura goran. Yookaan qarshii 50 kaffalii yookaan immoo nu lamaan keessaa nama bareedu fudhadhuutii wajjin bosona kana keessa ciisii jedhaniin. Innis lakki ani nama bultoo qabu waan ta'eef waan akkasii hin godhuu jedheen jaras cimsanii qaban. Achumaan raajichi waa'ee Elsaayi isaanitti hime. Nama nagaa osoo karaa darbaa jiruu moluu jedhanii itti ga'isan. Namni Waaqayyoos dheekkamsaan jara abaare. Isaan keessaas namni 42 ni du'an. Kanaafuu isinis nan dhiiftan taanaan kanniisan isinitti waamaa jedheen. Jarris hanga garaan dhukkubutti kolfanii mee maal akka fiddu ilaalla jedhaniin. Innis yaa kanniisotaa kottaa dubartoota kana hiddaa jedhee ofii mukarratti ba'ee battaluma sanatti kanniisonni 4 dhufanii dubartoota irra marsan. Innis kanneen biraa dabaldhaatii baay'eedhaa hiddaas jedhe. Kanniisonnis baay'inaan dhufanii jara hiddan. Iyyanii maaloo yaa namichoo dhumnee jedhan. Innis garuu isaan dhiisee sok fardeen ba'ichas jijjigsanii bishaanitti nammanii du'an. Garbooleenis boorsaa isaa fudhatee qajeele. Karaattiis konkolaataa dhaabanii fi tola gara mana isaatti gale. Dubartoonni sun fuulli bobbahokee gargaarsa namaan gara mana adeeman. Eenyu namichi kana godhee jedhanii barbaadanis Garboolee argachuu hin dandeenye. Egaa namoonni baroota keessatti Waaqayyoof of kennanii jiraatan hojii akkasii hojjetu. Ulfina Waaqayyoof kan kennu kunoo gooftichi akkanatti wajjin hojjeta. Barri itti hattoonni fi hiyyeeyyonni itti godaanis as dhiyoodha. Madda qilxuu dhagaa irratti biqile. Ayota singeenye gatiidhaan nuuf meerraa. Iganuuf lolade atsamin daganna. Waan Yesuus nuuf ta'e barumaan yaadanna. Sitnaaf Waaqa sitnaaf Waaqa sitnaaf Waaqa sitnaaf Waaqa Yesuus. Waldaan Kiristaanaa araara Waaqayyoo addunyaa ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara kanaa sababeeffachuun harka qalleeyyii 200 ta'aniif deeggarsa midhaan nyaataa taasise. Waldaan Kiristaanaa araara Waaqayyoo addunyaa hojiiwwan amantaa fi hafuuraa biratti namoota harka qalleeyyii ta'aniif sababa adda addaatiin qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'aniif akkasumas kanneen balaa hongeetti saaxilamaniif deeggarsa garaagaraa taasisaa turuun isaanii yaadatama. Guyyaa har'aa kanas waldichi ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuun bara 2014tti namoota harka qalleeyyii magaalaa Naqamtee kutaa bulchiinsa Kannisa qasiitti argaman 200 ta'aniif tokko isaaniif deeggarsa midhaan nyaataa daakuu kiiloogiraama 25 tilmaama qarshii 100 fi 26,000 fi 200 bitanii kan deeggaran ta'uu abbaa mul'ataa fi hundeessaa waldaa kiristaanaa Waaqayyoo addunyaa Raajii Masarat Taye himani. Gooftaa Yesuus Kiristoos gargaarsa ilmaan namootaaf akkuma taasisaa ture gargaarsi amma isiniif taasisamu kun rakkina keessaa kan isin baasu ta'uu baatus yeroo ayyaana ollaa fi harka namaa akka hin ilaalle akkasumas hojii babal'ina wangeela mootummaa Waaqayyoo hojjetaa jirru kan kaayyeeffatedhas jedhan. Abbaa mul'ataa fi hundeessaa waldaa kiristaanaa araara Waaqayyoo addunyaa Raajii Masarat Taye namoonni gargaarsa taasifameef tokko akka dubbatanitti waldaan kiristaanaa araara Waaqayyoo addunyaa gargaarsa taasiseef galateeffatanii waldichi hojii wangeelaa biraattis deeggarsa jireenya ilmaan namootaaf Waaqayyotu nuuf kaase jedhan.
Seerri haaraan akka namoonni akkaan dhukkubsatanii abdii jireenyaa dhaban gargaarsaan akka lubbuu isaanii baasan deeggaruu biyyattii keessatti hojiirra oolee jira. Sanbata dheengaddaa irraa eegalanii namoonni dhibee irraa fayyuuf abdii hin qabne qabamanii dhukkubsatanii jiran lubbuu isaanii baasuuf gargaarsa gaafatanii argachuuf mirga qabu jedhameera. Egaa manni murtii heera biyyattii dhimma kana ilaaluun irratti fooyya'insi akka taasifamu murteessee booda muddee darbee paarlaamaa biyyattii keessatti seera kana mirkaneesseera. Seerri kun xiyyeeffannaa fi hordoffii cimaadhaan kan hojiirra oolu yoo ta'u namni tokko dooktaroota lamaan tajaajila argata. Dooktarri tokko ogeessa dawaa akka dhukkubbiin namaa hin dhaga'amne gargaaruuti. Qondaalonni biyyattii akka jedhanitti tajaajila dawaa dhukkubbii namarraa kutuu kennuuf maallaqa guddaa ramadeera. Mootummaan kana godheef namoonni tokko osoo filannoo lubbuun jiraachuu qabu waanuma fedheef qofa of ajjeesuu akka hin qabneefidha. Biyyoota Awurooppaa kanneen akka Speen, Beeljiyeemii fi Neezerlaand keessatti gargaarsi ogeeyyiin fayyaa lubbuu ofii baasuun seeraan ala ta'uunsaa afeera. Seerri Awustiraaliyaa keessatti hojiirra oole kun nama garmalee hin dhibamnee fi kanneen dhibee sammuu qaban hin ilaallatu. Kanaafuu seerri kun haala addaatiin hojiirra oola malee waanuma dhukkubsatan tokko tajaajila kana fedheef qofaa miti. Dargaggeessi tokko lubbuu isaa balleessuuf dursa namni kun murtee ofirratti fudhachuudhaaf gahaadha kan jedhu ilaalamuu qaba. Egaa dooktaroota lamaan mirkanaa'ee booda dhukkubsataan torbeewwan 12 eeguu qaba. Yoo dhibee irraa hin fayyine ta'uun mirkanaa'e immoo torbee 2 eega. Hanga ammaatti seerri Awustiriyaa nama gochaa hakkanaa raawwatee yookaan namni biraa akka of ajjeesuu namoota gargaaran hidhaa waggaa 2 adabsiisaa tureera. Ayota singenye gatiidhaan nuuf meerra dhiiga nuuf lolade atsamiin daagalla waan Yesuus nuuf ta'e barrumaan yaadanna sitnaaf waaqa Sinnaaf waaqa Sinnaaf waaqa Yesuus Sinnaaf waaqa Sinnaaf waaqa Sinnaaf waaqa Sinnaaf waaqa Sinnaaf waaqa Yesuus Sinnaaf waaqa Sinnaaf waaqa waaqa biraa hin qabu. Sadu'a beeke haleluyaa Sinnaaf waaqa. Salphachuu isaatiin ulfinaat saamneerra. Ayota singenye gatiidhaan nuuf meerra dhiiga nuuf lolade atsamiin daagalla waan Yesuus nuuf ta'e barrumaan yaadanna salphachuu isaatiin Ayota singenye gatiidhaan nuuf meerra dhiiga nuuf lolade atsamiin daagalla waan Yesuus nuuf ta'e barrumaan yaadanna. Hallelujah. Jaalalli kee hundaan oliite lubbuu keenya amma naaf kennitutti maal jaalalli kanarra caalu Yesuus koo eenyuun si mala
jaalalli kee hundaan olii haleluuyaa lubbuu keeyyuu amma naaf kennitutti maal jaalalli kanarra caalu Yesuus koo eenyuu isi madaa jaalalli kee hundaan olii jaalalli kee hundaan olii haleluuyaa lubbuu keeyyuu amma naaf kennitutti maal jaalalli kanarra caalu haleluuyaa Yesuus koo eenyuu isi madaa Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus Kotaka Hunde Senako Sinan parede dagatera ko ila simbe ulfata ba